Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii gaaffii waaqayyo saganni isaaf malu meeqatu jira jedhu ilaalchise kitaabolee amantaa garaa garaa dubbisee irratti hundaa'uudhaan isinillee dubbistanii dhugaa jiru akka hubattan isiniif himuudhaafan as ba'e. Egaan namoonni gariin waaqa sadiitu jira, sadan isaanii immoo walitti tokko kan jedhan jiru. Kan immoo waaqa tokko qofa jira, innis immoo isa samii kanaa fi lafa kanaa gargaarsa nama kamii malee qobaasa isayyuu utuu hiixatee hin diriirsin ta'i jechuudhaan jecha isaatiin uume jira. Isaafis immoo kan sagadamuufis isa qofaa fi isaa gadi kan jiran hedduun ergamoota isaati hundumtinuu isa malee waaqni kan biraan hin jiru jedhanii kan amanantu jiru. Kanaaf egaan kanuma irratti hundaa'uudhaan macaafni hordoftoota amantaa kiristaanaa maal jedha isa jedhu har'a walii wajjiniin in ilaalla. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 10 kaasee inni jiru akkas jedha. 11 fi 13 isiniin dubbisa jechuudha. Yaa saba nana dhagaye ati dhuga baatuu koo akka taatuuf kan ani filadhe garbichi ani filadhe sumadha jedha. Inni kana godhe ana akka ta'e akka ati beektu akka ati hubattuuf kan kana godhe anadha. Kana dura ana dura waaqayyo kan biraan hin jiru, ana booddees waaqayyo kan biraan hin jiraatu jedha. Itti dabalee immoo lakkoofsa 11 gubbaarratti ana malee fayyisaa kan biraan hin jiru, ana boodas fayyisaa kan biraan hin dhufu jedha. Nama fayyisuu kan danda'u isa qofa akka ta'e, waaqni isa qofa akka ta'e, isa malee waaqni kan biraan hin jirre akka dubbata. Akkasuma immoo lakkoofsa 13 gubbaarra gadi buutanii yoo ilaaltan ammas ani waaqayyo isinittan himadha. Ana malee waaqni kan biraan hin turre, ana malee gara fuulduraattis waaqni kan biraan hin jiraatu. Harka koo keessaa immoo eenyuyyuu waan tokko baasuu hin danda'u kana amanee dubbata. Dabalataa macaafa faarfannaa boqonnaa 18 lakkoofsa 31 gubbaarratti waaqni inni jabaan eenyuree, waaqayyo kan biraan waaqa keenya malee oolchaa kan biraan eenyuree mallattoo gaaffii irra kaa'edha. Kanaaf egaan kutaawwan hedduu kaasuu hin dandeenya. Haa ta'uyyuu malee gabaabaadhumatti kutaan kuni erga waaqayyo ana dura hin turre, ana boodas hin jiraatu jedhe garbichi ani akka isin ragaa anaaf baataniif filadhes immoo isinuma erga inni jedhe lakkii waaqayyoo kan biraan jira jenna yoo ta'e kutaa kana keessaa murree gatuutu anaa fi isinirra jiraataa jechuudha. Lakkii immoo dhuguma waaqa isa kana malee waaqni kan biraan hin jiru jenna yoo ta'e qaama kan biraadhaan ati waaqayyoodha jennee dubbachuun nurraa hin eegamu. Keessumaa baafnee irra dibaa kan hin qabne waaqa isa samii kanaaf lafa kana qobaa koon uume gargaarsa nama kamii malee jecha kootiin dachee kana diriirse jedhuun ati waaqadha, sii gadi kan jiran immoo situ ergatee jenneetu dhugaa ba'uu qabna. Alayhi salaam Iisaa yookaan immoo Yesuus waaqadha, gariin ilma waaqayyooti kan jedhan jiru irra caalaatti jechuudha. Waaqayyo meeqatu jira? Isaan waaqa moo waaqa miti jettee yoo gaafatte inni waaqayyoodha siin jedhu. Innaa eenyu kadhate inni yoo jette immoo abbaa isaati jedhu. Innaa erga waaqa ta'e akkamittiin waaqa kan biraa kadhachuu danda'a jettee yoo gaafatte aasaa akkasii si ifuu hin danda'u waan siin jedhu sii kaasu. Ani yaada kana keessa nama turedha. Wanti kun garuu ifanaaf hin taane amma yoona jechuudha. Garuu wangeeluma hordoftoonni amantaa kiristaanaa fayyadaman irra deddeebi'ee gaafa dubbisu dhugaan kun anaaf galee jechuudha. Kanaaf egaan wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 23-24 gubbaarratti yoo ilaalle Iisaan akkas jedha. Namni ana jaallatu dubbii koo haa dhaga'uudha, abbaan immoo isa hin jaallataatii jedha. Kanaaf namni dubbii ani itti dubbadhe kana dhaga'u nama ana jaallatudha. Dubbiin ani dubbadhe kuni kan koo osoo hin taane kan isa na ergeetii jedha. Gizee hunda yeroo dubbatu dubbii ani dubbadhe dubbiin kun kan koo osoo hin taane kan isa na ergeetii jedha. Kanaaf egaan anis immoo akkuma ati na ergite isaan biratti dhaqee maqaa kee beeksiseeraadha. Iddoo tokkotti immoo maqaa kee isaan biratti beeksiseera, isaanis na dhagaaniiru ilmaa badiisaarraan kan hafe jedha. Akka qaamni biraan isa erge utuu inni dubbatu utuu inni ragaa ba'u lakkii
qaamni biraan si ergee hin jiru sumatu waaqadhaa bifa jijjiirratee nutti mul'ate jetta yoo ta'e akkamittiin ta'uu danda'a kun na hubachiisuu dandeessaati. Abbaan kee dhaqii dhimma wayinaa raawwadhu jedhee si ergee ati immoo dhuftee abbaa kootu na erge addanatu jettu lakki abbaa kee miti osoo jechuun abbaa keeti sumatu abbaadha sumatu immoo ilma maal jechuudha kun. Kanaaf egaani ani amantaa isa kanatu caalaa isa sanatu caalaa gommii keessa miira keessa akka galtu hin fedhu obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Laa ilaaha illallah Muhammad rasuulallah jedhu hordoftoonni amantaa musliimaa karaa haqaarra kan jiran jechuudha. Kana jechuun tasa hin jiru waaqni kan biraan Allah malee Muhammadis ergamaa rabbiiti jechuudha. Waaqa kan biraan jira jetta yoo ta'e akkuma inni ilma badiisaa isaa hin hubatin hafirraan kan hafe warri kaan akka tina ergite baraniiru anis maqaa kee isaan biratti beekseera ulfina siif kenneera akkuma inni jedhe yoo isa sana hubatte bartirraan kan hafe sanan barre taanaan mormita taanaan ati ilma badiisaa sanadha jechuudha. Isa dhuma hordoftoota amantaa kiristaanaa abbaa ilmaa fi afur qulqulluu sadan waaqayyo tokkodha jettanii amantan Yesuus guyyaa dhufuu kootii ilmis ergamoonnis hin beekan abbaa malee eenyullee kan beeku hin jiru jedhee dubbateera. Afurri qulqulluun beekan jennee osoollee abbaadhaa fi afurri qulqulluun beeku ilmi garuu hin beeku. Okay. Garuu inni ilmis ergamoonnis eenyullee hin beeku abbaa malee jedhe. Erga akkas ta'eeti erga inni waaqayyoodha ta'eeti akkamittiin inni waaqayyo ta'ee guyyaa deebi'ee dhufu isaatii wallaale waaqayyo waan tokko wanta hin beekne hin qabu waan ta'eef jechuudha. Dabalata immoo sadan isaaniiyyuu tokko erga ta'e qaamni sadii erga tokko ta'anii aboon isaaniis waan hundi isaaniis tokkodha erga ta'e sadanuu waa hunda walqixa beekuu qabu. Kanarraan kanaaf tokko jechuu hin dandeessu. Sababiin isaa kudhan iddoo sadii yoo taa'e sadan isaaniiyyuu kudhan walqixa tokkotti. Kanaachi 9.5 fi kudhan iddoo lama yoo jiraatellee sadan walqixan jedhamu jechuudha. Isa kanarraan kan hafe isaan kun walqixallee ta'uu dhibe jechuudha. Kanaaf waaqayyo immoo wanti inni hin beekne hin jiru beekaadha wanta inni wallaale hin jiru. Nan dadhabee na gargaaris wanti inni ittiin jedhu hin jiru ulfina isaas namaaf hin kennu. Dabalata isaan illee guyyaa tokko ulfina isaaf kennuudhaafan ergamee dhufe jedha malee ani waaqadha natti sagadaa iddoo inni itti jedhe hin jiru ofii isaatiiyyuu jilbeenfatee isaaf sagadee saganni isaaf malaa jedhe malee jechuudha. Kanaaf egaanii erga isaan waaqadha ta'e maaliif guyyaa dhufaasii isaatii abbaa koo malee namni kan biraan beeku hin jiru jedhe erga walqixa ta'e afur qulqulluulleen jedhu. Ittaansee jannata tokko jira jahannam tokko jira. Kanarraan kan hafe jannanni lama jiru jahannam lama jiru. Maqaan fayyinaa aduudhaa gaditti kan nuuf kenname Yesuus qofaa jedhu namoonni baay'een. Ishi warri utuu Yesuus hin dhalatin turanoo Musee faan Abrahaam faan Nohi faan maqaa eenyuutiin fayyushi. Isaanoo isaan agarre yookaan Yesuusin hin agarre. Warri Yesuus hin dhalatin dura turtani asgoraa isin gaaffii biraa gaafatamtuuti warri Yesuus booda asgoraa jedhamee gaafatama maalidha kun. Kanaaf isa kana hubadhu adda baasi. Ana malee waaqni kan biraan hin jiru ani qophaa koo lafa kana diriirsee samii kana utubaa malee dhaabee jedhaa jira inni. Gara fuulduraattis Isaayyaas 43 lakkoofsa 10 kaasee dubbisi. Fuuldurattis duras kan ture ana malee hin jiru isa kana beekisiin jedhaa jira. Kanaaf itti xiinxalimee adda baafadhu waaqa tokko malee waaqni kan biraan hin jiru isaaf saganni isaaf mala.